Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media kun torbanitti dhimmoota siyaasa, dinagdee, hawaasummaa fi haala yeroo irratti xiyyeeffatee kan isiniif dhiyaatu dhama dubbii torbaniiti. Torban kana dhimmoota ilmaan Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa biroo mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti du'aa jiranii fi akkasuma kan lubbuun jiran immoo beela, qorraa fi dhibee garaagaraatiin gidirfamaa jiranii fi amantaa dawoo godhachuudhaan handhuura Oromootaa kan taate qe'ee Tufaa Munaa magaalaa Finfinnee iddoo addabaabayii masqalaa yookaan hulluuqoo kormaa jedhamtutti ristii kenna jechuudhaan qeesis Girmaa Zawudee walgayii boolee madaanii alamitti taa'ameen murteessuu jaraatii fi Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa osoo uummanni Oromoo hongeen dhumaa jiru kuuwwan biyya ormaatti gidirfamaa kaan immoo qe'ee isaanii irraa diinaan buqqifamee rakkachaa jiran inni immoo naannolee fi kilaboota kubbaa miilaa dabalatee qaamota garagaraatiif deeggarsa maallaqaa miliyoona 100 hanga miliyoona 50 qabeenya Oromootaa saamanii dhangalaasaa jiraachuurraa kan ilaallu ta'a.